amma har'as maatisii kutaa 12 paartii dhumaa isinii qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kootti na faana bu'aa affeerraa kiyya. Gamanumaan viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin irraanfatina. You have seen derivative as a rate of change. Derivative at a rate of change ilaallee jira previous section keessatti. First derivative of x is the rate of change of the function with respect to x at the point x and f of x jenneetiin ilaallee jechuudha. In this section you will see what that there are many really live application of rate of change. Baay'ee cimaadha jechuudha. Few are velocity, acceleration, population growth rate, unemployment rate, production rate, and the water flow rate. Also rate of change often involving change with respect to the time. Fakkeenyaaf waggaa 5 keessatti namni hangamtu dabala kan jedhu respect to the time dha jechuudha. Reetiin wanni hundi isaaniitu respect to the time waan ta'eef isa kana change isa kana sirrii ilaalla jechuudha. Inni biraa investigation rate of change or variable with respect to any. Inni biraa immoo waa'ee average fi instantaneous rate, instantaneous velocity sirriitti kan ilaallu addaan baasnee ilaallu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf slope jechuun maal jechuudha? Derivative dha wal qixa. Inni sun immoo instantaneous rate jechuun ni dandeenya jechuudha. Slope dhaan instantaneous rate of change jechuun ni dandeenya. But the slope of second line slope of second line determined by 2 points in a given line. This regardless as average rate of change. Inni suni maalitti akka average itti fudhatama jechuudha. Ka 2 point suni ka 2 point fi slope 2 point fi slope of point garagara jechaadha. Isa kana akkasitti adda baasnee ilaaluu qabna jechaadha. Okay, baay'ee wanta ulfaatu miti, wanta hedduu namatti toluu fi baay'ee salphaa ta'edha. Example kana ogguu ilaallu. Example kun maal jedha? Concentration in milligram per milliliter of drug patient blood stream is monitored at the 10-minute interval of 2 hours where it is measured in meter as shown in the table. Akka gadii kanatti average rate of change over each interval. Average change of rate jechuun change of concentration over change of time jechuudha. Fakkeenyaaf isa 0 hamma 10tti dagalagisiin jechuu danda'ama. Intervala 0 hamma 10tti kunootiin kenna. Intervalli timing kenna 0 hamma 10tti. Concentrationin kenna 2 hamma 0tti jechuu. Kanaafuu change jechuun final minus initial jechuudha. C final minus C initial over T final minus T initial jenneetiin fudhanna jechuudha. C final jechuun 2 dha. 2 minus 0 10 minus 0 jechuu. Kanaafuu 2 over 10 jecha. Kana jechuun 0.2 jecha. Maaliin to'annoon keenya 0.2 dha kan arganne jechaadha. Value nuti argan 0.2 milligram per liter arganne jechuudha. Ka barbaanne isa A, isa B, isa C fakkeenyaaf isa C kanaa hojjannu dhibbaa kaasii dhibbi eessa jira? Dhibbi around this naannawa kana jira jechuudha. Dhibba taayimiin dhibbaa kaasnee hanga 120 gidduutti reetiin kenna meeqa gadi xiqqaata jechuudha. 68 hir'isuu dhibbaa fi 13 irra 120 hir'isuu dhibbaa hir'isuu dhibbaa jechuun kana jechuun negatiiva keessa seena jechuun negatiiv 49 irra meeqati 20 jechaadha. Inni kun negatiiv 9 over 4 dhufa jechaadha. Negatiiv 9 over 4 jechuun baay'ee maalii gadi bu'a jechaadha. Inni sun concentrationin time wajjin gadi bu'ee nu argisiisa jechuudha. Inni biraa immoo if the
free falling object is dropped from height of 100 meter in the resistance is negligible. Resistance what? Negligible. Resistance negligible jechuun resistance negligible jechuudha. Heightiin isaa in meetirii yoo ta'e objectiin at taayimiin in second yoo ta'e haala kanaan nu kenname jechuudha. Fankishiniin kun haala kanaan erga nu kenname yoo average velocity barbaadne average velocity barbaachuudhaaf direct isuma jiru kanatti intervaala jiru galchuudha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaa fudhannu find average velocity jedhami. Average kan xumuraa minus kan jalqabaa itti galchina jechuudha. Fakkeenyaaf 2 itti galchina negative 16 2 square jechuun 4 baay'isuu 4 hir'isuu jettaan plus jetteeni 100 jetteeni hir'isuu jettaan amma kala waan illee waan yoo itti galchitu amma kana yoo xumuru meeqa dhufa 4 24 lama qabna afur baay'isuu 64 dhufa negative 64 eda'uu dhibba negative 64 eda'uu dhibba jechuun meeqa 26 jechaadha. Okay 36 jechaadha. Positive 36 hir'isuu jennaan waan yoo itti galchinu iddoo kanatti waan yoo itti galchinu taate 36 hir'isuu waan asitti galchinu yoo ta'e waan 16 ta'a negative 16 eda'uu dhibbaa jennaani negative 16 eda'uu dhibbaa jechuun dhibbarraa 16 hir'isuu jechuudha. 4 9 irraa takka 84 jecha 84 kana hogguu kana yoo hojjanne meeqa dhufa isa kana yoo jijjiirratini 4 irraa 4 inni kun maal nu dhufe 48 nu dhufa jechuudha. Negative 48 nu dhufa yoo walirraa hir'isneetiin jedhe. Okay kana fakkaata jechuudha. Siistamni isaa isuma kana asirraa laaluu dandeenya jechuudha. Kunoo gadii kana laalletiniin jechuu dandeenya jechaadha. Adeemsi isaa kana fakkaata. Inni biraa immoo kan hin ilaallu maali intervaala kanallee ta'e kana sadiin akkasuma instantaneous rate dha. Instantaneous rate jechuun maal jennaani himuma kana maal goona derivate goona jechuudha. Isa kana derivate yoo goonu instantaneous rate ni arganna at the point. Instantaneous jechuun battala jechuudha. Velocity battalaa jechuudha. Ariitii battalaa kan jenneen sanii isa kana yoo derivate goonu maal ta'a minus 32 theta jechuudha. Plus 0 ta'a. Kuni 0 waan ta'eef aatii waan meeqa ta'a minus 32 ta'a. Aatii tuun minus 64 ta'a. Aatii 3 minus 96 akkas ta'a jechaadha. Hundi isaatu akkasumaan deema jechaadha. Okay. Inni suni kun akkuma isin ilaalaa jirtan kana fakkaata jechaadha. Aatii waan itti galchina eessatti yoo galchinu okay kana fakkaata jechaadha. Kunoo kana fakkaata akka walii galaatitti aatii waaniin minus 32 dha. Aatii tuun minus 64 dha. Aatii 3 minus 96 dha. Aatii 1.5 minus 48 dha jecha kana fakkaata. Okay inni kun kana jechaadha. Exercise kana ilaalle exercise kanarraa yoo ilaalle average velocity isaa barbaadi jedha. Average velocity isaa akkamitti barbaanname amma kana average jalqaba maal itti galchina isa kana eessatti galchina waan itti galchina jechuudha. Waan itti galchina bakka kanatti minus 60 times 1 plus 180 change dha jechuudha. Minus jennaan 0 itti galchina 0 ka itti galchinu 0 itti galchinu tun 0 taati
180 dha jechaadha irraa hir'isnu akka walii galaatitti. Okay, minus 16 plus 118 minus 118 118 tuni maali at 0 dha jechaadha. Okay, 180 minus 118 tuni wal balleessiti maal ta'a minus 60 duwwatu nu hafa jechaasitti siistama salphaa kanaan arganna jechaadha. Okay, inni biraa immoo hundi isaatu haaluma san fakkaatuun fakkeenyaaf isa b kana yoo ilaallu taate isa b kana yoo ilaallu taate h at maalii galchina h at 2 minus h at 1 jechaadha. kana lamaan walirraa hir'isna jecha wanni isaan jiru kanuma lamaan qofa walirraa hir'isna h at 2 itti galchine hinfinnaa gatii isaa h at 1 illee itti galchine hinfinnaa san booda jara walirraa hir'isna hanga xumuraatti kana fakkaata. Instantaneesiin immoo isa kana maal gochuu qabna instantaneesii argachuudhaaf isa kana deriveet gochuu qabna. isa kana ogguu deriveet goonu deriveetivii ni beektu deriveetivii t square qofattuun akkuma jirutti t square jechuun 2t taati jechaadha. isiin amma asitti ilaalu jechuun minus 32 qofa taati jechuudha. derivative of constant 0 waan ta'u inni sun hin jiru jechaadha. isa kana qofa 0.5 keessatti yoo galchinu minus 60 ta'a. maaliif jechuudha 0.5 jechuun 1 over 2 jechaadha. 1 over 2 isa kana yoo galchinu minus 60 ta'a. waan yoo itti galchinu waan ogguu itti galchine minus 60 minus 32 ta'a jechaadha. yoo waan itti galchine minus 32 ta'a. yoo 1.5 itti galchines akkasumatti 2 yoo itti galchine 64 ta'a. fakkeenyaaf inni kun minus 64 ta'a jechaadha yoo 2 itti galchine. kana fakkaata jechuuf foormulama kanaan ka gadillee hojjettan jechaadha. homaa wanti addaa hin jiru. fakkeenya evaluate t0 fi t1 t3 hunda isaatu maal godhi evaluate godhi jedha. yoo maaltu maal ta'e yiidii kana irratti hundaa'eeti baay'ee salphaadha waan ta'eef kunis isin hin rakkisu. Okay, ka itti aanu maali related rate ka jedhu kana xiqqoosaa kan ulfaatuuf ta'u jechuudha. inni kunillee haaluma salphaan akka isinii galuuf deema jechuudha. In this section you will study problem involving variables that are changed with respect to time. If two or more such variables are related to each other, then the rate of change with respect to the time also related jennaan. fakkeenyaaf jedhama. Suppose x and y are related by what equation haala kanaan x fi y haala kanaan related yoo ta'e y is equal to 2x jedha. If both variables are changed with respect to the time, the rate of change will also related jedha. Reetiin isallee wajjin relate ta'a jedha by the equation. fakkeenyaaf isa kana derivate haa goonu. derivate with change what time y is equal to 2x jenneen isa kana derivate yoo goonu dy dt is equal to isa kana inni kun derivate yoo 2 dha jechaadha. x in 2 dx dt respect to time jechaadha. haala kanaan maaliin isaatu waan variabiliin isaa reetii wajjin respect ta'a relate ta'a jechaadha. Okay, bifa kana fakkaatuun gaafileen hojjetamu ni jira kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Okay, gaafii kana mee examine two rate of that related jedha. two rate that are related jedha. A stone is dropped in the clam pool of water casing rappelling in the form of concentric circle as shown in the figure below. The radius of outer ripping is what increasing at constant rate of rate kana radiation maaliree ammasirra rate of radiation jennaan r in dr dt jechaadha. kana jechuun maayini 1 centimeter per second jechaadha. rate of what rate of radiation jechaadha. when jedhamamu when the radius is 4 radiation kenna 4 dha. what rate is total area of disturbance water changing. rate of area barbaade jechama. rate of area a d
dA over dt kan jennuuntu barbaadama jechaadha. dA over dt kan jedhamutu barbaadama jechaadha. Okay, amma maal arganne? Isa kana arganne jirra. dA dt kan jedhu ni barbaanna jechuudha. Okay, isa san barbaaduudhaaf jalqaba maalii jedha? Rapidly jechuun maal jechuudha? Akka wanti tokko akka dambaliititti yoo yaa'e jechaa kun akka dambaliititti yaa'e konsentriikii dhagaa keessa kana yoo buuse bishaan kallattii hundatti konsentriikiidhaan dambalii uuma jechaadha. Dambaliin bishaanii sun haala kanaan bishaan keessatti gatee dambaliin uumame jedha. Raadiyeesiin isaa meeqa jedhe? Raadiyeesiin isaa 4 jedhe. Outer raadiyeesiin isaa 4 jedhe. Rate of raadiyeesiin akkas jedhe. Maal barbaanna ree? Amma nu asirraa kaanee eeriyaa barbaanna jechuudha. Maali? Inni maal waan barbaadeef nu eeriyaa barbaanna yoo jenne inni kan barbaade DAT dha jechuudha. DT jecha rate of area waan barbaadeef area jechuun maal jechuudha? Eriyaan sarkilii 2 pi area sarkilii jechuun pi r square jechaadha. Pi r square erga ta'e isa kana ni barbaanna jechuudha. Deriveet goona jechuudha. Deriveet change wajjin kana dt over d jenneetiin kana jechaadha. Wagguu kana d a d t ezukaalistu isa kana deriveet yoo goonu deriveetiviin isa kana 2 pi constant waan ta'eef deriveetiin taatu 2 r pi d r d t jennaan. dr dt jennaan. dr dt ni qabna jechaadha. Waan ni qabna kana kaama barbaadamu isa kana jechaadha. Okay, raadiyeesis ni qabna, dt dr ni qabna, dhumatee jira jechaadha. Okay, isa kana argachuudhaaf maali? Isa kana evaluate goona. r meeqa qabna? 4 qabna jechaadha. 4 itti galchina jechaadha. 4 iddoo sanatti ni galchina. As immoo tokko qabna jechuudha. Rate of r immoo tokko qabna jechuudha. 2 times 4 pi 1 1 jechuun rate of dt d 4 kana kanaafu maal nu ta'e 8 pi centimeter square secondii nu ta'e jechuudha. Centimeter square secondii nu ta'e. Sababni isaa maali? Waan qabnuuf jechuudha. dt fi rate of raadiyeesii fi maal qabna? Raadiyeesii waan qabnuuf haala kanaan salphumatti xumurra jechuudha. Kun akkuma asirraa argaa jirtan deriveet goona jechuudha. Isa kana deriveet goona. d at a da dt rate of area jechuudha. Kanaafuu kana deriveet yoo goonu rate of raadiyeesiin as bira jira jechuudha. dr dt jechuudha. Rate of raadiyeesii jennee asirratti kan waamne san jechuudha. Increasing constant rate of raadiyeesii maal ta'e? 1 over 1 centimeter per second ta'e jechuudha. Raadiyeesiin immoo 4 waan ta'eef isii itti galchuudha jechuudha. Jara lamaan evaluate gaafa goonu raadiyeesii ni qabna, rate of change raadiyeesii ni qabna. Directly itti galchinu akkuma dura finni 8 nu dhufa jechaadha. Akkas nu dhufa. Therefore the change rate is 8 pi centimeter square per second ka area jechaadha. Inni bira immoo gaafii itti aanu air is being pumped into spherical balloon at the rate of 4.5 cm³ per minute. Maaltu spherical balloonii tokko maaltu guute? Air guute jennaan. Reetiin isa kanaan. Inni kun reetii maaliiti? Rate of volume dha jechuudha. Volume jechuun qabeedha. Wanti sun erga isa guute qabee wayii qaba jechuudha. Okay, find the rate of change. Find the rate of change radius when the radius is 2. Change of radius barbaadi jira. Change of radius jechuun akkamitti barbaadama? dr dt barbaadii nuun jedhama. Change of radius isa kana barbaadii nuun jedhe. Akkamitti barbaadamna? Maal qabna manu? Inni kuni maali? Rate of what? Rate of volume dha. Rate of volume jechuun amma dv over dt
jechaadha. Inni isa maal qabna 4.5 centimeter cube per minute qabna mire. Okay, isa kana ni qabna. Nama maal irraa kaana jechuun formulaan keenya kan generaalii volumeidha jechaadha. Formulaan keenya kan generaalii volumeidha jenneetiin kaana jechuudha. Volume of sphere jechuun maal jechuu akka ta'e ilaaluu qabna jechaadha. Volume of sphere jechuun maal jechuu akka ta'e yoo ilaallu volume maali 4 ka sphere jechuudha 4/3 pi r cube jechaadha. Isa kana maal goonaa dv over dt jennaani. Isa kanallee haaluma saniin jennaan kan raadiyeesii qofa deriveet goona jechuudha. Kuni akkatti paartiin kun konstaantii waan ta'eef raadiyeesii duwwaa maal goona deriveet goona jechuudha. Oggu deriveet goonu maal ta'a dv dt is equals to 4/3 pi times radiation cube waan taate maal taati 3 r square dr dt dr fi dt kana barbaadna jechuu barbaadama kennaa maali isii kana jechaadha. Isii kana waan ta'eef raadiyeesii ni qabna. Raadiyeesii lama qabna nu kennameera. Maaltu jira ree lama achitti yoo galchinu lama square jechuun 4 dha jechuun 4 times 3 jechuun 12 dha. 12 dha. Iddoo kana 12 galchina jechaadha. Iddoo kana finne 12 galchineerra 12 yogguu iddoo kana galchinu 12 times isa kana yoo baay'isnu amma maal goona 3 meeqa 4 3 takka jechaadha. Kanaafuu 4 baay'isu afuriin tun lamaan waliin baay'attee paayin baay'atti jechuudha. As birallee ni qabna jechuudha. As birallee jiru ni jira jechuudha. 4.5 16 taate jecha isiin tun 16 paayi taate paayi dr dt. Okay, bal'isnee yoo ilaallu 16 paayi dr dt jenneeniirra amma isa kana change of rate of volume 4.5 qabna jecha 4.5 ni qabna 4.5 is equals to isa kana immoo ogguu barbaadnu 16 pi isa san over 16 pi jenneeni ni salphifanna jechuudha. Isa kana over 16 pi jennaan isuma kana jechuudha. Pi maaltu nu hafe dr dt qofatu nu hafe jechaadha. dt qofatu nu hafe. Okay, kana hiruu jechuudha. Kana yoo hirre meeqa akka ta'u xumura isaa kan isa kana haala kanaan asitti nu kaa'eera hin cinqabnu jechaadha. Kunoo 16 isa kana yoo hirru naannoo approximateedhaan isa kana nu dhufa jechaadha. 4.5 16 paayidha yoo hirru isa kana nu dhufa jechuudha. Approximating maaliin dr rate of radiation jechuudha. dr dt jecha isa kana nu dhufe. Okay, kana fakkaata. Gaafii itti aanu gaafii ajaa'ibaa fi baay'ee namatti toltuudha. A ladder 5 meter along raised against what vertical wall jedha. Laadariin maaliin isii meetira 5 taate. Laadarii jechuun masalaala jechuudha. Masalaalli meetira 5 taate girgiddaatti hirkifamtee jira. Masalaalattiin akkana jenne tun masalaalidha. Girgiddaatti hirkifamte girgiddaadha kun hoolidha kun hoolidha. Lafa irraa kaate masalaaliin tuni if the bottom of the ladder slide away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. How fast is top of the ladder slip to down of the bottom of the ladder is 3 from the wall. Bottom of the ladder in wall irraa hangam fagaataa 3 meetira fagaataa jedha. Hangam inni asii hanga gadii kuni hammamii jedha. Maaliin isaa reetiin inni gadii
y over dt jechuudha. Reetiin inni gadii kun d x over dt asitti kennameera. Maaltu nu kenname? 1 over 4 nu kenname jechaadha. Isa asii kana jechaadha. Fageenyi isii hanga kana, asiin kun immoo 5 meetiriidha jechaadha. Eenyuun isaa kun hypotenasiin yookiin laadariin kun 5 meetiriidha. Isa kana argachuudhaaf jalqaba y argachuudhaaf maal goona? X square Pythagoras theorem plus y square is equals to what? 5 jechuun hypotenasii 5 square 25 jecha. 5 square jechuun maali? 25 jechaadha. Okay, x square y square plus x square plus y square is equals to 5 square jedha. X in kenna meeqa? X in kenna 3 dha. 3 square jechuun 9 dha. 9 plus y square is equals to 25 jechaadha. 9 gama yoo dabarsinu 9 yoo achirraa hir'isnu y in kenna maal ta'a? Under radical 60 ta'a jechuudha. Under radical 60 jechuun 4 ta'a jechuudha. Y in kenna 4 dha. Okay, y kenna erga 4 arganne maal goona? Deriveet goone ilaaluu qabna jechaadha. Deriveet goone ni ilaalla jechaadha. Salphumatti isuma jiru kana deriveet goona. Fakkeenyaaf isuma kana deriveet goona. Oguu kana deriveet gaaf goonu maal ta'a? 2x dt dx over dt plus jennaan 2y dy over dt is equals to 0. Derivative of constant in 0 jechaadha. Okay, dx ni qabna jechuudha. Dx kana dura nu kennamee jira. 1 over 4 nu kennamee jechuudha. Iddoo kanatti 2x dx nu kennamee jira jechuudha. Eenyuun barbaanna? Isa kana barbaanna jechuudha. Barbaannu dy kana barbaanna waan ta'eef ni ilaalla jechuudha. Isa kana as bira immoo 3 nu kenname. X gatiin x kennallee 3 nu kenname. Kanaafuu itti galchinee direct fiduu qofa jechuudha kan nurraa eegamu. As bira yoo direct itti galchinee finnu 2 times 3 jechuun 6 jechuudha. Times 1 over 4 6 maali kuni jechuun 1 over 4 jenneerra. Times 1 over 4 meeqa ta'e? 3 over 2 ta'e jechaadha. Plus y keenya arganneerra. Y keenya maal arganne? 4 arganne jechuudha. Kana arganneerra Pythagorasiin 4 arganne. 2 times 4 8 taati jechaadha. 8 d dy over dt is equals to 0 jenneerra. Gama dabarsuu ni dandeenya jechuudha. 0 iddoo isa godhu kanatti dabarsineetiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Oguu gama dabarsinu kana maal ta'a? Maayinasii nu ta'a jechaadha. Inni sun maayinasii nu ta'a. Okay, directii maal gochuu qabna? Isuma kana fuunee gama dabarsine jenne maal goona? Asuma bira equal jenneeni minus jennaan. Okay, maal goona? Over 8 jennaan amma yookiin immoo 1 over 8 jenneetiin hin baay'isna jechaadha. Kana gamanallee 1 over 8 hin baay'isna. Maal nu dhufa? 3 over minus dha jechaadha. Gamana minus 3 over 16 nu dhufa jechaadha. And dy over dt kenna minus 3 over 16 nu dhufa jechaadha. Yoo gama dabarsinu inni kun minus ta'a. Minus 3 dhaan gamana yoo baay'isnu immoo gama kana minus hin baay'isuu dandeenya. Bifa nutti toleen hojjechuu dandeenya jecha haala kana. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Haaluma dura isinii ani yaadeen isinii hojjetaa jira jechaadha. Haaluma kanaan hojjete dhuma isaa maali? Reetiin maal maayinasiidhaan hin kaa'amu. Sababni isaa tooppiirraa gadi kufaa jiraachuu isaa argisiisa malee maaliin argisiisu? Maayinasiin reetiin maayinasiin hin kaa'amu. Sanaafuu yeroo dikiriis ta'uu isaa argisiisa. 3 over 60 dhaan dikiriis ta'ee jedhu kan jedhu argisiisa jechaadha. Okay, inni biraa immoo isa gara xumuraa jiruu fi hedduu namatti tolu maal jedha?